لأن نحن بورتيجيتي سوداء وان جون دفع يرو is a powerful platform egan siyasat SDB gama social media tin ummata dubbachuu eegale kana gama Facebook Muhammad Tasa baatii lamaan dabre kana ijoollee tiimaa jira tiimana duuba na gargaaru algorithm analysis presentation inaan godhus marii boonus namni kalqiin akka jirutti jireessi gara TikTok kana jira even gama Facebook iyas gara YouTube is namni dhufu referral isa asirra dhufa so this is a powerful tool tokko saniif nyaalu lammaffaa namni hedduun maa jireenya kan jedhu meeshaan miidiyaan hawaasa jedhamu kun meeshaadha qawwee fudhattee takka diina irratti daawwattaa takka firaas ittiin daawwachuu dandeessa meeshaan tokko borofa ittiin daawwachuu dandeessa takka huu sangaa kee jalaa ajjeesuu dandeessa. Social media kana kanatti itti fayyadamuun keessatti hirmaachuun keessattuu namni keenya bakka jirutti akkuma beektan bara Oromoo Farstis OMN sochoonus eegaan biyya galees I like community engagement hawaasa wajjin mari'achuudhaan fedhe waan yaada namni tokko hoggansi tokko waan hawaasa keessa jiru yoo hin beekin yoo hin dhagayin hawaasaniif furmaata simuuf karoora baasuu hedduudha rakkata jechuudha. Saba kanaaf wanni as dhufeef namoonni hedduun akka xiqqoo gurgurama qaban hin beeka wanni as dhufeef akkan isin tajaajilu yoo barbaadan taate uummata kiyya kana akkan tajaajilu barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha irraa fagaadhee osoo hin ta'in itti dhaquu danda'u. Kanaaf pilaatfoormii amma jiran kana keessa TikTok kun engage godhuudhaaf wayyaadha ka jedhuudhaan koofii as nama keessanii nama tottolchitanii. Kanaaf kabiraa torban dabre kan waa hedduu hin argine. Waggaa namni keenya hedduu rakkatu dur communityidhaatu uummataa dubbata dur masgiidaaf charchiitu dubbata. Ijoolluma sana qofaan arge ijoollee jechuun ijoollee warra TikTok irra jiru kanaatu isaanii dubbatu arguu eegale jechuudha. Kanaaf yoo ijoollee uummataa dubbatan kana dhaqee wajjin haasee kanarra wal keenya wal qajeelchine irra gaarii ka jedhuun hin dhufe. Kanaaf isinis gaafe waan feetan waan naamusa waan safuun cabsine alatti dachii fi samii jidduu waan Oromoo fi biyya teenya laallata gaafii gaafattan tan danda'uun hin deebisa taan itti rafeetiin du'aa itti godhee kitaabaa itti ilaalee deebiitti deemuu danda'a ni mari'anna jechuudha haala biyya keenya jiru irrattis haala addunyaarraas mari'achuu dandeenya gaafilee walitti qaqqabaa turtan namoonni isinitti ergaa turanii gaafilee san dhiyeessaatii egaa inni gootan booda odiyaansii keessaa isaa doonuu bilbila ammoo akkamitti akkan isinii kennuu danda'an hawaasa keessaayis dhiyeessuu dandeessanii akkasitti bal'inaan haasofna gara oolmaa irraa laallee gara fuulduraatis torbanitti haa taatu torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufnee yaada uummataa gaafii uummataa fudhachuudhaaf teenya jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma maqaa bareedaa qabdan tokkoof doktora. Galatoomi Jowaar kiyya galatoomi ulfaadhu jalqaba kaab jarjarra qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri ma dhuftaniis hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayii goonaati isinit du'aayii goona Oromoo fi Rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna galchaadha angaafiiniin qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegalee ummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne ummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni ummata kanarraa dhufee sin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudhaa. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaa'attanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtammoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun gartee mariin sun eessarra jirti. Eessarra geessee kajuu tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo
wanti filannoon tun feeka filannoon tun hin barbaachiftu osoo jaaniiti ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidhaa mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma piipiin gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeeti waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti filatama. Galatoome ulfaadhu walirratti deebiftamoo takka takkaan jira deebiftaaf Jawaar. Lamaan tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga walaa garee galatoomaadha. Mas duree sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyyatti jiranirraa barsiisee keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaada qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Jawaar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan san yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan nabira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'in waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Diinagdee rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'e furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaafiin lammaffaadha dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidha akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan. Even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma uummatichaattu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa garaagaraa hin jiru lammiin hin jiru akkamiin waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamiin waliin jiraatee as ga'e akkamiin waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Obbo Jawaar Mohammad gaafiin sadaffaadha haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessattuu ispeeshaalii gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuun danda'a gara nama 5-6 kan bordoddeetti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanaa fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin harkatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jira galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhu galatoomii murtii. Jala deebisee itti deemu. Gaafi jajjabduu kaaftan ka sheekkaaba kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa
eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bar dhibbee kudha torbaffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba bar dhibbee diidammaffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti walaba bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jalaa. Waggaa cunqursaa alagaa jalaa bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan cunqursu, alagaadha kan nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jennee yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbabween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii British haa taatu, ka France haa taatu, ka Portugiis haa taatu jalaa walaba bayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabanne. Roorroon alagaadhaa kaatee hafteeti roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti iyyaalli isaan keessaa bahe isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama gurguddaatti bayan. Tokko sirna abbaa irree koloniyaalizimii takkaahuu faranjoota jalaa baheeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo durbaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna abbaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee. Extreme